السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمر كفون جرجرتم متقشتين هجيني سما زرتني وروتي يا نقبدو الشاني ولد مالين ديفيد كان جنقو إنا لله وإنا إليه راجعون وني سوشيال ميديا كونس وني كينا كون يتورا كورا nama tokko na ajaa'ibe hin galateeffadhe dubartiin Bandeera Oromoo keessaa inni natti tole ni beektanii Naasir Aanolee. Naasir Aanolee ni beektanii hawwii hagee erga inni jaalatee viidiyoon wanni adda addaa gayyaa'uu turte jechuudha. Hin dhiifne akkasumatti fuudhee jechuudha. Hamilee si cabsine maal inni dhiirri wanta akka irratti hojjetatte dhugaa sanittis yoo nama jaalatte immoo yoo hamilee illee godhatte jette jechuudha yoo jabaattes. Hilliki keessa seetti jechuudha. Akkasuma Ustaas Muhammad Bayaan ani itti aaru ture gizee inni boosan dhugumatti ani ni rifadhe wanti kun gizee gabbaa'ee wanna jedhee wallahi hedduu na rifachiisee maal jennaan shamarran teennas waa walirraan barattu kaan irraa hin fayyadamtu. Kan dura salphatee kan dura akkas ta'e irraa of hin baranii maal akka ta'e hin beeku. Immoo dhiira dayyuusaa ta'u waan feete nama gootee kaatee gadi dhalaa gadi baatu tana na ajaa'ibe. Gurbaan kun amma ishii gabbaase kun nama hin beekullee feesbuukii fireendis walii qabna. Waggaa dheertuu waggaa 7 dura jechuudha walii qabna fireendii walii qabna mucaa kana. Abara binu baase nama hunda bira dhaqee hii jedha bareediti Facebook kanaan hii maal qofa jedha ani Facebook irra nama beekaa jalmaa usa irra hedduu keessan warri dhiiraa jaartii teessan nikaa godhatan fuutan taanaan jaartii isin biran jira miidiyaa irratti dhiyeessina antana isinitti famous jaartii feeteessan famous ummatin dhiyeessina khalaas jaartiin teessan famous taate jennaani miidiyaa kanarratti nama walii qabdan jechuu khalaas namni hedduun isaanii yookiin jaalala intala saniitiif sodoon taane bultii namaa tana diiguudhaaf akka sheexanaa deemu jira. Fakkeenyaaf akka gurbaan kun oduu fuudhuuf hajaa qabaatee viidiyoo isii waraabee gadi dhiisu fuudhuu yoo hajaa qabaate jechuudha. Yoo jaalala fuudhiinsaa san qabaate haadha mana godhachuudhaaf yoo qabaate viidiyoo akkana kana waraabee gadi dhiisu. Waraabee sooshaal miidiyaa irra gadi dhiisu. Haa waraabeetu isarratti haa ergu akkuma jedhee isarrattis yoo ergee isaa adda baasuudhaaf fi fuudhuudhaaf yoo godhe waraabeetiin miidiyaa irra gadi dhiisu jechuudha. Kana yoo inni beeku qabdan. Amma walaloo sheetichi barreessee takka isinii dubbisa hedduu natti tolee dhugaa iskiriinshuut godhe kalee edda jechuudhaan ennaa sanii. Wallahi iskiriinshuutiin hunda naaf hin baamne wanna barreeffama hunda muraasa keessaa isinii dubbisa. Abshir hamilee narraa sin cabinii anaa fi ati wanti addaan nu baasu yommuu hin jiraatu yoo du'a ta'e yoo jiraate du'a qofaa ati anaaf amaanaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isatu gaafa du'aaf deemu natti dhaamatee kutee qalbii narraa hin cabinii ati kaleessa gara islaamummaa dhuftee kan islaamummaa keessatti dhalatee guddatee gocha kana sirratti raawwatee badii abdii si kutachiisee nafsii addaan baasuu yaalus hin milkaa'us hin ta'uu ani abbaa manaa keetii qalbii narraa hin cabin mataa ol qabadhu abbaa manaa keetii mataa ol qabadhu jiraadhu gara fuula duraa deemii sirratti sitti hin dhagahaminii habiibatii ati dubartiidha dubartiin haadha hayyuu olumaa'ii du'aa otaatii jedheeni hin
sitti hin dhaga'amini habiibatii kaleessa gaafa gara islaamummaatti dhuftu meeqatamtu sirratti amantii biraa arrabsee meeqaa akkamsiin jedhanii islaamummaa keessatti irratti guddattee gocha kana irratti raawwatee ijoolluma islaamaatu hamilee si cabsuuf ajandaa olii gadi oofuu sitti hin dhaga'amini abshir jedheen wallahi ani hedduu naa ta'e maashaallah tabaarakallah haa galatoom hedduu akkas jabeessuuni akkasi wallahi hedduu naa ta'e akkasitti si jabeessu ammoo biraatis jechuudha walaloon biraatis ni jirti walaloo barreesseef jechuudha walaloo kuni wannaadhaami. Salaam alaikum. Wallahi hedduu naa ta'e rabbeessa fide eessana ilaalee wallahi sana ilaalee dhugatti gurbaan jabaadha gurbaan jabaadha uumatti uummanni akka maal jedhee of jabeessii anis si jabeessaa yaa salaam kana kun of jabeessii anis si jabeeffadhaa ijoollee musliimaa ta'an sirritti xiqqaattee fi guddaan duudhaan kana laaltee rabbii kan kee kana kaleessa dukkanaa san keessaa si baasee gara ifaa haqaa si fidee qabadhu ammallee hin cabinii gochaa gadhee fi salphataa ilaaltinii sitti hin dhagamaniis anumarratti ijoolleen musliimaa kun maaf duulan jettee narraa hin cabinii habiibtii ani abbaa manaa keetii si bira jiraadhee ofitti si hammadhee imimmaan sirraa hin haquu yaa Allah ati naaf bira jiraadhu mee jedhe yaa rabbi wallahi ani bakka tana fa'aatti hamileen atotte yaa ijoollee musliimaa kaleessatanii guddattanii arrayyoo sababa keessanii mucayyoon tun hamileen cabxee of booda deebitee guyyaa qiyaamaa waan rabbii keessan jettan haqa islaamummaa akkasumas akka eegaa jirtan gaafii qopheeffadhaa mi'oon tun bakka kaleessa irraa dhufti irratti duulaniisis yoo irratti duultani mee maal fayyadaa isin islaamummaaf qabdaniif kana namni gara keessan dhufuuf maal hundi caalaa rabbii baguma rabbii tahee irra caalaa rabbii baga ta'ee jedhii barreessi yaa baba boniyyee shawaa lejjii of jabeessi rabbii kee qabadhu rabbii kee galateeffadhu inni hin jijjiiramu inni hamilee si hin cabsu rabbii kee bareedaa kana tolchee si uumee amantaa bareedduu tana siif kennee kan qabdu ergaa rabbitti aansee si duuba jiraa ijoollee musliimaa dhiiraa fi dhalaa keessan beekaa fi wallaalaan keessan xiqqaa fi guddaan keessan akka jirtanitti of laalaa islaamummaa irraa nama baasuuf tattaafattaa jirtan immoo gara islaamummaatti nama waamne kan islaamummaa qabatee jajjabeessinee hamilee itti goonee bakka itti goonaa jedhanii yaadan maaloo isaa seenaa fokkattuu hin dalaginaa islaamummaa boru fuula rabbii duratti isin
gaafatuuf jirti maaloo nama hin kafarsiisinaa yaa sheekota yaa darasaa yaa ulamaa'ii rabbii jecha ijoollee musliimaa tana dhoorgaa amantaa irraa nama baasaa jirti yoo rabbii fi rasuulatti amantan taatanii dogoggora hamilee biyyoo tanaa cabsanii akka intalti tun of boodan deebine maaloo gahee irra dhaabbadhaa jedhanii jedhe. Wallahi asuma anis dhaamsa kiyya irra dhaabbadhaa. Ta islaamummaa keessatti dhalattee ta'asitti of goraa gortu dhaalaaf dhiirteessis. Eeggaddaa farsoon laayivii irra taa'ee waan gurraatti sanuu gadi baasee kan dhiiraa jechuun irra dhaabbadhaa. Dhalaanis akkasuma hedduu jira. Ta islaamaatis ta kiristaanaattis xiqqoo kaasii akka warra faranjii san godhe gurbaa waan biyya faranjii jiruuf akkas godhe malee waan santu adda malee tammaa waa hunda dubbatuun hin taatu ka waa hunda ofitti darbite ta waa hunda ta malagaa ka waan ittiin nyaatanii waan hundi ta jiziraa fi kaarota ofitti darbite guutuun dhalamaame wayii isiin booniyya qofti adda taate namni dogongora haalaaf dalaydee rabbi namaa dhiisa badii dalagalee ilma namaatii miti namni namarraa dhaabbachuu irraa dhaabbadha. Ana kayata kiyyatti irraa dhaabbadha halaas nika. Balleessitee badiisiiti abbaa jaarsis illee kun ogabba'ee narra dhaabbadha jechuu jira irra dhaabbadha wallaahi. Garaan nyaate wallaahi. Ana isii caalaa isatu garaan nyaate. Ummata gowwaa Oromoon tun ummata gowwaa keessaaf ijoolleen ta'inata musliimaa tan ummata wasaq. Uma argiteen fiidii, uma argitee arrabsitii. Wallahi wallahi nuti dhiirti dubartii miidhuu hin qabnu sababa dogoggora isheetiif hamilee cabsuu hin qabnu dubartii hin cabsina hamilee teesseen irra hin gaddinii silaa soose bira jiraadhee qaamaa walitti wallahi ilmaa kee abshir wallahi garaana nyaate ana hin dhiphaatinii lubbuu jedheen wallahi abshir wallahi. Habibti booniyee liji jechoota tarree galchee si waamuu barbaada garumaa keesi arguuf kophaa koon aadaa abjuun natti dhuftee taphattee shubbisaa morma kootti kuftee seeqxeena dubbisaa haala keessa jiru nagaafachaa baaftee kan beekuu firruu seenaa darbe kaaftee gumbii beekumsa kee dubbiin akka dammaa anaaf hin qusanne kunoo hanga ammaa dhufaa kan kee eegee qalbiin toos si dheebottee har'as maaloo hafinii abjuudhaan naaf kootu bareedduutu ati seenaa. La sente jedha ayi bara dubbifamaa sin danda'u hin baranne irra laayina waan baranne ati seentena keessaa akkan sin daganne onne irraa na teessaa onneen toose sin ala kan biraa hin suuftuu jaalla kan kee garuu yoomiyyuu hin quuftuu ani karoora hin qabu nama biraa hin yaadu homtuu hin jiru kan onnee koofsi caalu ajibaa bargallaa onnee koofsi caalu si qofan jaaladhee hin qabu shantamaa ariitii si hin arguu naasarda hanga halkanii bari'utti baay'een si jaaladhaa ati anaaf qaalii bareedduu koo ammas hundaa naaf caalii jedheeni
ما شاء الله تبارك الله. أجل يعني السن والله تستنك سيفة أستاذة قالتهم والله قالتهم أما فكيني فسو أنا تاتي جارتا هي تاتي كيسي سئرة بالبلا بلوك نقول لقمت والله كيسافو توانا كان أنا مرة جت ليرتي تينيا وفي إسانيتي بيت وفي إسانيتي ودو جارتي إساني رقيت بلو سيقوتي ديمت أكاسي أستاذنا قالتهم hedduu takka anaaf ta'ee jira jechuudha. Walaloon isaa haamilee akka inni itti si jabeessu anis asumaan booniyyeedhaan namaaf harkaan laatinii siin jedha. Wanta rabbi keeti irraa si gaafata. Rabbi kee qofa dhiifama gaafadhu bullootiyya. Rabbi kana nama araaramu kalaas wanti ta'e ta'ame wanti darbise badiin tantee dura otoo ijaarsa qabdu gabbaatee nama waliin haasa'uudha. Bira kuti siin jedhaan.